Jallisin anjetu aisa indubatin mabjetu du'aa ka'eeraa humna faangosaatinii seexana hidhee addaamiif heewwaniin bilisa baaseraa ergasii nagaaf jaalalaan ta'ee nageenyif jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu. Egaa guyyaan kabajaa guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan addunyaa irratti argamtan hundumtuu amantoonni Kiristoos kan taatan baga guyyaa du'aa ka'umsa jala bultii isiniin ga'e jecha. Egaa guyyaa har'aa kun guyyaa Qidaamedha. Yesuus Kiristoos kan fannifame sa'aatii 9tti jechuudha. Guyyaa Jimaataa. Inna sababa kana sababeeffachuudhaan walaloo gabaabduu takka waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya isiniif dubbisa jechuudha. Hamma dhuma obsaan hordofaa akkasumallee faarsoonni jechuudha gooftaa keenya erga fannisanii fannoo irra buufamee erga awwaalamee booddee jechuudha guyyaa 3 halkan 3 eegsisanii turan jechuudha. Wattaaddaroota 3,000 gooftaan keenya garuu wattaaddara san sodaatee hin taane eeganii guyyaa 3 san halkanii guyyaa inka'u jedhanii hoo dhufeellee deebisne inka'u jedhanii awwaal isaa nama 300 wattaaddara 300 eegsisanii gooftaan keenya garuu jiraataa bara baraati. Gooftaan keenya garuu isa mootii moototaati. Gooftaan keenya garuu fayyisaa addunyaati. Ka'aatii barri awwaalanarraa banaa odoo hin jedhin aangoo isaatiin humna isaatiin barri awwaala dhagaa guddaa san irraa galabbatee humna isaatiin ka'e jechuudha. Awwaalli gaafa guyyaa 3ffaa dhaqanii ilaalan banaa ture duwwaa ture jechuudha. Egaa kanaafuu baga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isiniin gahe jecha asumaa walaloo gabaabduu takkan isinii dubbisaa obsaan hordofaa jechuudha. Mata duree walaloo kiyyaa du'a moo'eeraa jette. Yesuus Kiristoos du'a moo'ee hojiin seexanaas barbadaa'ee mootii moototaa fayyisaa addunyaa nuti si abdannaa atabdii keenya nuti si abdannaa atabdii keenya. Jireenya hin qabnu si'iin jiraannee gargaarsa keetiin abdii godhannee darbatamteetta fannoo baatteetta waraannamteetta obsaan dhaabbatteetta hoolaa garraamii taatee fannoo irratti fayyina argannee dhiphina kee irratti kabajaa keetii fi baalli sarca'ee raajii adda addaas yommuus ni ta'e. Sababa keenyaaf dhiigni kee lola'ee madaa'u keetiin fayyinni ta'ee waanjoon du'aa nu jalaa bilisa nu baaste nuuf jettee dhiphattee gonfoo nu badhaaste. Akka nama irribaa ka'uu dammaqxee aangoo keetiin situ awwaala saaqee waaqummaa keetiin. Du'a mootee gara mirga abbaa kabajaan ol baatee du'a mootee kabajaan ol baatee. Kanaafuu abbaa walaloo kanaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya addunyaa kana waaqayyoof galanni haa ta'u bara hamma baraatitti. Egaa akkuma beekamu guyyaan borii guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenyaati hunduu baga isiniin gahe jedha. Malla alam ላይ የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታይ እንኳን የትንሣኤ በዓል ዕለት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ እላለሁ። baga isiniin gahe hundumti keessan jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Walaloota namoo gabaabaa kana na barreesse kilippii ana osoo hin taane kilippii namarraa hin fudhadhe. Galatoomaan dhaabbata saniin illee waaqayyoo bara baraan bara tajaajila nama sanii isa haa eebbisu. Hundi keessanuu ayyaana gaarii.